isi share goda invite goda da itti seenna irra deebuudhaan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu warrutan salaamtaa tanan jenne akkam nagayuma yooyya ilmaan oromoo hundi keessanu baga nagaan dhuftaniin isiniin jaa kun sheekka butaati arra haala yeroo wajjattiga akkuma waliin beekamu iddoo tana haalli yeroo xiitu jira eega gartee dhumaatii ummata keenya kabajama ummata salaalee kana booda gartee oromoon xiqqoo hafuurri walitti deebi'ee maalirra jirra ilaafeen oromoo wal dubbisuu eegalee siigale saboo maali jirra nutiin kun eeysaa kaanee isa geenye wanti nuti oromoo jennee biratti teenyutum maali jettee oromoon amma ifarkuu eegaltee jechuun nuti akkuma beekamu katiim kabrichootti dur iyyuu turre jechuun maaliif sirna kana keessa seenneeti akka keessan ala teenyeen kuman siigale akka keessan ala teenyee dhagaatti hin darbines itti arrabsamnee itti xiqqaannee itti nama keessaa baanee sirna kana wajji dalaynee garree jechuudha. Eessarraa ka'ee eessatti akka deemu maalirraa ka'ee maalitti akka deemu sirna kun sirna sabaati moo sirna nama dhuunfaati jechuu eega adda baafanne booda matarraa naanneffannee darbinee jechuudha. Sirriitti beekna waan bilziqinnaa nu barsiisuuf sheekka abbutaafaa barsiisuuf hin cinqamina sigale bilziqinnaa ifaa Christmas kana bittee calaqqee tanaan si shawwaddu sigale sheekka abbutaafaa tana barsiifnaa bilziqinnaa tana shaakalsiifnaa jettanii hin rakkatina isin jabaadha gaafa akka nuti gubanne gubattan ammoo sigale kasaaraan gaafa si beekadhu laal namni tokko namni ciniiname tokko bakka tana bofaa jiraa yoo siinjee bofa kana yoo diddeetti deemte si gatii kafala malee wahi kana seenee jechi jaamun jiru jechu nutuutti seenneeti immoo wahi kana seenee jechaa jirra jechu siile saniifu bilziqinnaan tun maaliif ummata salaale irratti xiyyeeffattii na jala gasseen ilaali ummata tokko hoggii dhabamsiisuu deemtu mataa isaa ajjeeftaa jechu mataa jechuun hoogganaa isaa ajjeeftaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf shirrii gaafa abaa'oo jaarrabbaa gadaafa irraa fuudhan deemuu ture dura maal ajjeesan araarsoo wadaa ajjeesan Harargee keessa mul'isa abbaa gadaa ajjeesan jaarraa abbaa gadaati akkasitti taphaa ala godhan olola irratti oofanii buruysoo boruuti akkas godhan ibsaa wadaa narraagaa milkeessaa gadaa narraa lakkaayu hayyoo amma warri Harargee kaniin allakkaawu kun warra muummicha ministeeraa ta'ee beeki Itoophiyaa miti Afrikaa tana sochoosuu danda'u jechuudha. Harargee tana amma maal qofa walitti dhiisan jawwajjees qofa walitti dhiisanii jechuudha. جوجيس ملال خون الشيء خون جمناية خون أمتها نجرتي أما معلومة بيرة قفن ومرتو يقولنا بكبوتا هررجة وندمي بكهون تتلك على لا بيراتا كرسي هررجة برنامج سن هررجة وجي جنب بيراتا بيرة تفتشو زون انتين بيري الدنيا وجنودو قادا جارو مكافو لا ديراس لما قبنا جت شوف ديتي بيتا أما ما نوديسن سيقول بيرة قفن نوديسني جتشو سبيرو كنو خدو خطي جلابه ربي أسنو باسي أما أكارر جي خانا قدو حواسو جي جيفتو حواس أجيس الرئيس يخاسو جرابه سيقول سلالة وجي تروفو مال قده وهند سيبر ريسي تنجرا نجل قسيني لالي دورسا حيوتا سلالة رتيه فتيجو سلالة تنبيخي أمتا غرتي دوري الراقبه أما أدواء النتين دادا تخانا نمنلو لإلمان سلالي خنابه warri lolaan beekame warri barumsaan beekame warri gartee uta abbabaa biqilaaji warri addunyaa Itoophiyaa ja'an tana namni uumee beeksise ummata kana beekadhu beeki oromoon qabsoo itti jaanii oromoo keessaa gandaa jira beekadhu sigale qabsoo gijaan gartee namu boota qaba boota tana ija tana dhaamsuudhaaf sigale hayyota salaalee xaragee jechuudha. Hayyota salaalee kana maaliif xaragee jettanii yoo dura kan nagaafattan taate ummanni kun ummata dhugumaan sabboonummaa qabu dura dhaabbachuu turan hanga wanti irraa kaatee hanga taayee danda'etti ummata haqaaf dhaabbatu turan isinii barreesseetiin jira na jala gasseenaa laalaa jechuudha. So eega ummata kana
rakkoon ummata salaalee irra geesse tun tokkummaa hafuura Oromoo iddutti deebiftee mooraa Oromoo talaafatte ta diigamuu geesse dandamachiiftee sigalee maddi rakkoo teenyaa eenyu tahuu garsiiftee booda sigalee waa hedduu deemamaa jira jechuudha. Saniifin irra haala yeroo hojii qabadhee dhufee jechuudha. Maddi rakkoo eenyu feetu jaaladhu feetu jibbi maddi rakkoo as qabichi qabi Abiyyi Ahmad Aliiti jechuudha. Qaallicha biyya bulchu. Oromoon tana jala muree fudhachuu qaba. Maddi rakkoo fannoo miti. Fannoon hooggansa mataa isii qabdi. Zamana Kaasee qabdi, Iskandar Naggaa qabdi, Maarree qabdi. Mee fannoon Oromiyaa keessaa nama fixu jirtu tun fannoo eenyuun hoogganamtu? Zamana Kaaseen hoogganamti moo? Iskandar Naggaatiin hoogganamti moo? Narraa lakkaawaa maqaa Amaaraa kana isinii beeka. Eenyuun hoogganamti? Hooggansaa hin qabdu jechuun farasti oolu. Fannoo jechuu kamitti dandeessire? Fannoo warrachi ifiifuu mirga fiitii Amaara keessaa lolachaa jiru kana jechuudha. Kan Tigree wajjin wal ficcisiisee boodarraa harka jalaa fudhate kana jechuudha. Saniifuu fannoo waan jaamaa kana Rabbi sinaafannisu dhiisa abbaan fannoo guddaan qaallicha kana jechuudha. Ka ashkarticha isaa guddaa Oromiyaa irraa fuudhee maallaqa ergee sadiis barreessinee jirra. Na jala gasseen ilaali. Guyyaa meeqa akka Shimallis Abdiisaa fuudhee achi geesse na jala gasseen ilaali jechuudha. Wanni fannoo jaamu hin jirtu dursa Oromoo wanni fittiimuu qabdu. Sigalee mootummaa Oromooti yoo Abiyyi nama jeesi jenne akka waan Oromoon nama jeeftetti ilaalamaa haya badaboo abootana nama siyaasaan beeniin sosobidee kijibdoota. Oromoo fi Abiyyi maaltu wal fide? Abiyyi jechuun bar hoogganaa sirnaati. Abiyyi jechuun hoogganaa sirna tokkooti bar. Akkas taanaan gaa bakka Mililikii fi Amaarinni tokko haa Amaara kaanuu lafaaree akka jirutti. Amaaraa fi sirni adda jennee adda baafnee if keessatti isaan dhiifnee Oromoo fi Abiyyi takka afaan Oromoo haa akkamii jira hoo? Uummata keenya maaliif gowwoomsuu barbaaddan? Maaliif if gowwoomsuu barbaaddan? Sirnaa fi sabni walitti hundufu. Oromoo keessa nama Abiyyiin deeggarree jira, nama Abiyyiin deeggarree jira jechuudha. Abiyyiin deeggarree kuni walumaan dhaabama. Wanni akkas jedhamu hin jirtu. Sirna amma deengadda akkamitti dubbachuu turre. Gaafa Mililik sirna Mililik faan nu miidhe malee sirna Mililik faan nu miidhe malee ummanni Amaaraa humaan hungoone jechaan jirru. Duuba akkamis sirni Abiyyi ka Oromoo ta'e ka Mililik ka Amaaraa ta'u ifiifuu ka Mililik kun beeke akka isatti Amaaraa fayyadan jiru ifiifuu sirna kana yoo ummanni Amaaraa bakka bu'a jaame sirna Mililikii turra tartiiba qaba. Mee sirni Oromoo sirni Abiyyi maaliin Oromoo bakka bu'a? Afaan Oromoo afaan federaalaa godhe, Finfinnee magaalaa guddittii godhe, gaafii bu'uuraalee Oromoon qabdu tam takka deebise. Naayim shawshawii gartee irricha gartee naggaadee ijoolleen shawaatun amma durriyyeen gartee Shimallis barandaa jalaa guuree tujjaarumse tun sigalee tanaatu huccuu aadaa gurgurachuudhaaf tana daldala irricha oofaa jira malee mee gaafiin Oromoon qabdu tamtu deebi. Bar Mililik irraa Amaara bakka bu'u jennee mormu jirru kun afaan Amaaraa aadaa Amaaraa sigalee Amaara fuudhee magaala galchee diinagdee dhaalchisuudhaan barumsa kennuufi sirna biyyattii sana akka isaan irratti haga irraa ijaaramu godhee bar Mililik. Kunuu Amaara bakka bu'u jechaa jira. Mee namicha Oromoo fixu jiru, namicha Oromoo buqqisu jiru, namicha Oromoo walirra jaaree beekaa Oromoo hunda daamej godhee daaraa godhee sigalee seenaa Oromoo hunda hiddaan buqqisee darbu jiru sirni isaa Oromoo bakka bu'aa sigalee. Boo namni isin koof lagogogi. Nama maqaa qabu gurguddaa fa'aa akkana yuudar qaanfadha. Hijab yoo nama tokkorraa jibbaa qabaatan yoo jara mootummaa mormoo kanarraa takka Jawaar Mohaammed takka Marroo takka abbaa fedhe haa ta'u yoo warra mormoo kanarraa takka Mararraa takka Daawwidirraa jibbaa qabaatan sigalee siistamaan bira hucciisuu dandeessan sigalee siistamaan jara dura dhaabbachuu dandeessan jechuudha.
sigale sistemaan jiru dura dhaabbachuu dandeessan malee sirni kun sirna Oromooti sirni kun sirna Maarreeti sirnummaan sababa kamuu hin jiru Ameerikaa guddoo tanatti bulchiinsa Obaamaa bulchiinsa Baayiden bulchiinsa Trump jedhanii adda baasan sigale maaliif bulchiinsa Ameerikaan jenne waliin qabani bulchiinsi tokko yeroo hundaa'u bakka hiree harkannetan maal harkannetan ayya hiree akka biyyattitti harkanne malee Oromoon kophatti waan dhabe malee waan harkateen qabu jechuudha sigale tanuma dheengaddaa tana fudhadhu TPLF gaafa TPLF nu fixu Oromoon maaliif hojii ummanni Tigree maaliif waliin ummata hin dhaabbatin ummanni Oromoo maaliif TPLF gaafa kaatee loltu Abiyyi dura maaliif dhaabbatan ummata fixuun dandeessu kan umiidhe TPLF janii dura dhaabbanne sigale madaajiitu ta TPLF beeka sigale okay maaliif dheengadda duuba ummata TPLF ummata Tigraay fi TPLF waladdaa maaliif jettanii dhaabbattarre eeganuu fi Abiyyi tokko taane eega sirni Abiyyiitii fi Oromoon tokko taane sigale haya sirni TPLF fi sigale sirni TPLF fi Tigreenis tokko gaa sirni Mililikii fi Amaarinis tokko re hay maal goonaa Mililik du'e faarse barbaannaa uree kajiru kanarraa kafalachuudha akkasimi sigale yeroo kamiyyuu sirni sababa akka bu'uun jiru Abiyyi kallolu jiruuf ashkarrootiin Abiyyi wanni sareen inni aangurru guurate wanni dutaa jirtuuf aangoo isaanii eeggachuu qofaaf Oromoo feetu jees feetu gubi feetu dhabamsiis sun dhimma mataa isaaniitii miti anaa siimaa dhageeffadhu guurii gurraa fudhadhu nama kana juullee gartee waan akkanaa dhaabaa jiran ergaan hangana jeeboota egaa waa'ee sirnaa sirritti ganaan gabbee sirritti siima sigale Shimallis Abdiisatti hin dabraa jechuudha Shimallis Abdiisaa dheengaddaa naqamtee dhaqee haasawa godhee ture Shimallis Abdiisaa dheengadda naqamtee dhaqee haasawa godhee ture jechuudha maal jee isin oolchuu hin dandeenyu moohamne sigale bar siyaasaa dhugaatiin siyaasaa jira dhageeffadhu haasoyni Shimallis Abdiisaa kadheen gaddaa moohamuusaa jala mureessitti ummanni Oromoo kanaa booda mootummaan ittisuu jira jettee afaan bantee teessee yoo iyyite fayyaan qabdu Shimallis dheengadda jala mureessii himee jira mootummaan gartee riphee loltoonni olaantummaa akka harkatanii jiran tarkaanfii takka akka fudhachuu hin dandeenye mootummaa dadhabaa ta'uu mirkaneessee jira silaa biyya seeraa fi heera qabdu taate silaa biyya gartee namaa taate Shimallis Abdiisaa guyyas dhiifama naa godhaa jee aangoo gadhiisuu qabaa jechuudha maal goona gaa biyya sirnaa fi namaa huddambeen biyya sirnaa fi sabaa huddambeen sigale namni tokko afaan Oromoo ha dubbatu muummicha ministeeraa ta'e namni tokko afaan Oromoo dubbatu kaantibaa ta'e namni tokko afaan Oromoo dubbatu makalaakiyaa bulche afaan Oromoo dubbatu gartee pirezidaantii ta'e kunoo keenyaa siin jaa dhaabbate warri Oromoo paartii ifi ijaarte ta ummata gabroonfattee gibira akka feete guurattee aangoo dheereeffachuu barbaaddu ta Oromiyaa keessaa Tigreen dur Oromoon gabroonfachuu jaaratteetu hiree Oromoo ta Oromoon qabsoon fidatte wab godhatee ol bahe silaa dheengat osoo akki jiraate osoo namni jiraate Shimallis Abdiisaa guyyas walgeessanirra rizaayin godhu qabaa aangoo isin sarvii godhuu dadhabe nageenya isin oolchuu dadhabe sigale kuno aangoo teessan isinii kennee ji'ee aangoon ta ummata waan taate osoo sigale aangoon ta Abiyyi ta'uu baatte gaa isa Abiyyi kenneef ashkara Abiyyiiti osoo ummanni kan kennuuf taate aangoo teessan isinii deebisee ji'ee biyya guddatte keessatti rizaayin godhu qabaa jechuudha riphee lolaan dheengadda fildi marshaal fildi harshaa kaniin anjuun kun daangaa Suudaan irra jechaafne funaanaa jirra
xiqquma qofa bar torbaan lama 2 week qofa nu obsaa jee deeggaddootana jee bar 2 week qofa nu obsaa bar bubuutu funaanu jirra tuun abdii murattee harka kennachaa jirti sigale tuun abdii murattee harka kennachaa jirti tuun baqattee kuttee tuun rifeensa cirattee magaala galtee sigale taanni finnee warra harka kennachuu diti amma bubuutu funaanaa jirra nu torbaan lama qofa nu obsaa osoon sun deemaa jirtuuti pirezidaantiin naannoo sanii dhufee daangaa keessi eeysisuu hin dandeenye sigale daangaa kee wanni si eeysisuu dadhabeef wabootu tarkaanfiin irra fudhachuu jira wayyaabo numa ololee baraabaa warratti maasha Allah akkuma beekanin mana eegan janiimi muummee kiyya inni baraabaa ofii Oromoo wal jibbisiisee kasatti itti nafne sigale yaa obboleeyso ifirratti ololu jirti bar namni hin beekne wahiin dhawajee if dhawaan baanan sun namicha kanarratti hin argan sigale namni hin beekne kun wahiin dhawajeeti if dhawaa baanan san qaallicha san irratti hin argee jechuudha wanni si eeguu dadhabeef wanni si tiisuu dadhabeef waboon nurra jabaatee waraana kiyyarra jabaatee dhaa godhee gahooni nana siiniin dhawajee achiin nadhaqee hay waboon deengada dhabamin jettu garii abdii murattee harka kennachuu jirtin jettu tuun mataa addattee magaala galten jettu hangi hafetuun baqattee daangaa Suudaan irra galten jettu hay eessaa dhuftee lafa dila lakkooyte san keessatti abaawwan sochiisi dhorge kana aangorra guuratee jechuudha harree guddaan harree xiqqaasii galee kana aangorra guuratee jalata hundi isa waaqeffatan walaa muslima jettamu walaa kiristaana jettamu dura osoon masgiidan dhayne takka cherchiin dhayne dura isaaf sagadan dhaqan waan akkanaa tana qofa aangorra guuratee jechuudha waan gartee dubbiin tun dhiiroo boru na qabdi dhiiroo dubbiin tun boru warra riphee kanaa ol kaafti dhiiroo dheengadda maal haasofne bar paartii hoggii qaallichi huunichi hattuuni dhabamsiifna juu huun asii hanna qopheessa sigale maraataan wantarra beeti qaallichi hoogganaan attichaa guddaan sigale federaala keessa taa'e kayyimas baranneeti jaa sigale huun asii hanna ala mijjeessi bar waluu quban qabdu fildi qarshaan asii bubuutuu dhabamsiisu jirraatuun magaala galtee tuun baqatte siinja pirezidaantiin khayfiinjuu ashkarticha asiin dhufeeti sigale ashkarticha asiin dhufeeti bakka nageenya kee eeguun dandawanii akka rabbi si godhe tahii jechaa jira sigale akka rabbi si godhe tahii kun moohamuu caphuu sigale xaragamu teenyaafuu gartee lubbuu waraanaan if eegu jirra malee nuti waraana ummata guutuu kanaan eenyu daangaan kabachiisu hin qabu isiniin jee jira jechuudha antanaafin gurbaa kana miskiina kunyaatee dhuinaan farsoo isaa harkannaa hirriibaa hun ka'u hanga qaallichi dawwalee hirriibaa kaasu tanaafin namicha kana irra laalinaa jara kana sirritti hin beekan sigale hirrakkisinaa wanniin juuf nuti waa wal beeynuu fi hirrakkisinaa dhiisaa yoo rabbi isin dandeessise qabsoo teessan karuma ooftaniin oofaa wanniin isiniin juuf tanaa jechuudha sigale saniifuu yaa Oromootii yaa ummata kiyya kabajama mootummaan daangaa keessii kabachiisu hin jiru durriyyee gartee wal ijaartee humnaa ol aangoon itti kennamte beeka aangoon tun beekumsa laalammaan herrega kan herrega ni beeytaan ijoollee kutaa 4 qaraatu herrega kutaa 7 kutaa 8 yoo itti kennite ni dalaydi mataan bich taa jechuu sammuun dalaguun dandeessu jechuudha warra kutaa takka wayyaaneen kutaa takkarra keesseetu dhufee kutaa 7 qormaata fudhatee jechuudha isinii himaa jira ayyoonni isinii himaa jira wannimma isaan dhiibantu waan ummata bar paarkii ijaaree ummata dhumu jiruun koottaa keessa dannasaa jiruun namni dannasuufuu nyaata nyaachuu qabaame nyaata nyaachuuf nageenya qabaachuu baramma yoo buna kana dhaabbadhee dhuguudhaaf
Dura yoo lolli as jiraate yoo nageenyi jiraate buna kana darbeetiin takkaa lola kanaan seenaa takkaa lubbuutiyyaan baafadhaa bar. Bunuma kana dhuguudhaaf akka fiqqabee akkana dhuguudhaaf nageenyi eeriyaa kana jiraachuu qabaa bar. Paarkuma san keessaa dubra amaaraa kana geessanii taphachiisuuf warrummaan isaanii hagaraa gurguddaa kunu nageenyi jiraachuu qabaa bar. Sigalee biyya footoon bultu. Aljaniyo midhaan tokko bireeda harkanis dhaabaa makiinaa sitti waraana gamaa gamaneef naqaniiti footoo kan kunoo misooma Itoophiyaa Ameerikatti ciyaas dhaadate gargaarsa keen barbaan maarree gargaarsa irraa bilisa ta'e dhaloota gargaarsa irraa bilisa ta'e dhaluu si haa kutu akka Oromoo dhaluu kuttetti sigale kana jeeti sirna kana biyya footoon geggeeffamtu keessa ummanni keenya dararamaa jira jechuudha. Saniifu pirezidaantii wanni isin ganaa sigale ganaa pirezidaanticha qomattan hin jirtu pirezidaantiin isin hime afaan siyaasaatiin isin himee jira sigale. Bakka maalii fi narra beekamtumaaf teebilii tumeetuma gartee ni buqqifna maarree jaamalee ni maali maan buqqisin amma duru. Dhiirti duraan isin himtee hidhaa seentee bari hin danda'amtu dadhabne eega gidaa miidhooyne buraayyuun nu jala dhuftee bakka harka kennine sigale harka kennine gartee isaanii wajji haasa'uu qofa sigale beeki dippiloomaasii nama injifachuunis injifannoo jedhama sigale saniifu ummanni keenya kanaa booda wanni isin gartee mootummaa nu tiiksi mootummaa daangaa keenya nu eegi mootummaa gartee rabbii jii nu dhagahi jettan kanaa booda gaa namni mataa qabu ni jira natti hin fakkaattu jechuudha. Eegaan tanaan gana jeeboota tanuma riphee lolaa tana keessatti fannoon hoggii dhuftee nu loltu mootu shanee dhawaa je hidhannoo wal jijjiire hidhannoo guuttii fi je bar wooma nuti saaxilaa jirru karaa sanii jijjiirrachuu barbaada. Hidhannoo miliyoona meeqa fuudhee geessee mee barrumaan an barreessisan na jala seenaa laala footoo OBN irraa fudhan mee laala nuti beeki seenaaf screenshot godhannee kaa'an. Tiim qabrichoo jechuun kun safaataa sitti fakkaatin biljiqinnaa tan nu godhaabee bar siistama dalagaa nuti talee bar waan biljiqinnaan gootu irratti diliisan firraa toobachuu jirra bar nuti wanni uummata Oromootti iyyuu jiru